Akkam jirtan kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenya kallattiidhaan isin bira kan gahaa jiru kun wanta shoora intarvii tokko qabadhee dhufeera. Intarviin kunis eenyudha? Niimoona akkasumas barreessaa kitaaba Gidiraa Gadaameessaadha. Mucaan kun badeera onlaayinii irraa akkasumas sooshaal miidiyaa irraa. Isa kana dhammoo fuunee finnee irraa mee isaan wal isin barsiisa kallattiidhumaan gara isaatti. Asumaan maatii warri wanti shoo subscribe gochuun dagatinaa isiniin jedha. Niimoo bagina gaan dhufte. Kallattiidhaan gargaara. Hayyee ulfaadha waan naaf feertaniif baay'ee galatoomaa. Wanta ishaa'u kana duraallee inni hordofaa waan gaarii hojjettanii taalentii adda addaatu achirra jira. Aadaa beeksisuu irra jirtu. Waan haarawaa baay'ee qabatanii dhuftaniirtu. Asumaan osoo gara kootti hin darbini dinqisiifannaa isiniif qabu asumaan isinitti himuu barbaada. Marree anammaa fi barreessaa Nimoonaa Urgeessaan jedhama. Social media irraa normaalii guututti baduu hin dandeenyu garuu yeroo tokko tokko miis gochuun inuma jira. Maaliifi yeroo hunda of agarsiisuuf odoo hin ta'in waan haaraa wayii qabanne gara social mediaatti dhufne hawaasni irraa barachuu qaba jennee waan yaadnuufi. Waan jibbisiisaa, waan nuffisiisaa, waan repetiitiif ta'e qabannee hawaasa bira gahuu hin barbaannu. Taalentii haaraa wayii uumannee gara sana gara hawaasaatti finnee hawaasni akka irraa baratu asumaan immoo aartiin Oromoo akka jabaatu gochuudhaaf jennee humna kuusachuudhaaf yeroo tokko tokko cinaatti kan dabnu ta'a. Kanumaaf banne jechuudhaaf. Okay, baga nagaan deebite siin jedha. Gaafiin kiyyanni ta'an immoo akkamiin gara barreessummaa kanatti dhufte? Osoo barreessaa ta'uu baatte immoo maal taata? Maal ta'a jetteetii yaadda? Kun gaafii kan koo qofallee hin ta'u. Iddoo kan koo bu'ee namni biroos osoo gaafatamee waan danuu deebisuu danda'a. Ani garuu akka Nimoonaatti utuun barreessaa ta'uu baadhee jira. Normaalii ogummaa injiinarummaan qaba. Haa ta'u utuun barreessaa ta'uu baadhee ani weellisaa ta'uu danda'a jedheen yaada. Garuu sagalees qabaachuu baadhu fedhiin kan koo gara sana jira. Akkas ta'uu danda'a jedheen yaada. Garuu immoo gara barreessummaatti wanti na kakaase normaalii aartii baay'een dinqisiifadha. Hawaasni ani keessatti dhaladhee guddadhellee hawaasa aartiiti. Keessayyuu uummanni Arsii aartii baay'eetu isaan bira jira. Jireenyummaan isaanii yoo ilaalte aartiidha. Baay'ee mammaakuu, dubbii qoolaa qabuu, jireenyi isaanii guutumatti aartiidha. Dhugaa rabbi keessa gadi buunee nuti hubachuu isaa dhabnu malee jireenyi hawaasa keenyaa guutumatti aartiidha. Aartii hawaasa bira jiru kana karaa kamiin finnaa yaanni jedhu na keessatti uumamaa ture. Hawaasa kootiif anillee jaalala guddaan qaba. Inni biraa immoo hangafoota illee ilaalanii gara aartii dhufuun jira. Baay'ee waan hin dubbisuu fi barreessitoota waan hin baay'ee dinqisiifadhuu fi maaliifi ofii dhokatanii aadaa hawaasaa mul'isu, ofii wareegama kafalanii hawaasa kana tarkaanfachiisu. Ijaa kanaaf dhiibbaa guddaan irratti uumanii akka moodelaatti illee barreessitoonni gara kanatti na fidan jiru. Fakkeenyaaf Dhaabaa Wayyeessaa fa'aa, Gurraacha Abbayyaa fa'aa fudhachuu dandeessa. Namoota taalentii addaa qaban, namoota guutumatti aartii hawaasaa boca mataa isaaniitiin kalaqanii gara kanatti fidan jiru. Achirraa isaanuma dinqisiifataa barreessitoota baay'ee jechuudha. Kanneen akka Isaayyaas Hordofaa fa'aa isaanuma dinqisiifataa gara kanatti dhufe. Galatoomii akkaataan ati itti dhufte namni wayiitu waa fakkeenyummaa wayiitti ilaalee waan wayii ilaaleetiin gara aartiitti seenaa sirriidha. Inni biraa immoo weellisaa ta'uu hin danda'a jettee turte. Weelluudhaan mee sirboota dinqisiifattu keessaa tokko sagaleedhaan jabaanuu jedhiiti. Akka dinqisiifattoonni akkasuma hordoftoonni maatii wanti shoollee nu faana shaa jedhanii isaan illee haasa'an hin nuffisiifnu sirba tokko nuu jedhiitiin deebina. Asitti immoo nan dirqamsiisin maaliif akka ta'e beektaa? Hawwiidha.
osoo barreessaa ta'uu baadhee weellisaa ta'a jechuun hawwiidha. Sagalee qabaachuu dhabuu danda'a. Sagaleen kiyya immoo hawaasa mufachiise asumaan dhiifama gaafa. Kama qabdu jedha dursee asumaan dhiifama gaafa dheetti seenaa. Artistiin ani baay'ee dinqisiifadhu Haacaaluu Hundeessaati. Sirbootni isaa kanumti ani gargar baasee qoodee isa kanatu kanarra caala jedhee guulantaatti laatu hin jiru. Haa ta'u immoo albaamii isaa haarawaa keessaa Mbaalamii Ergaashoolee. Ergaashoolee baay'een jaalladha. Sagaleedhaan osoo narra dhuftee natti tola. Asumaan affeerteetumaan bira dabartaa jechuudha. Sagaleedhaan hin tole. Walitti deebinaa dhaggeeffattoota kenna. Yoo sagaleedhaan irra tarree jiru nama hin dirqisiifnu. Mirga isaallee eegneetuma irra kunnee irraa gametti aanutti ceena. Ayyee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenya qophiin keenya har'aa barreessaa Niimoonaa Urgeessaa yookaan immoo injiinar Niimoonaa Urgeessaa waliin jirra. Akkuma isiniin jedhe inni barreessaa qofaa miti walaloowwan garaagaraallee yeroo baay'ee beekaa hiriyaa kootillee kitaaba asoosama Gidiraa Gadaamessaa jedhuun dhufee jira. Kitaabichi kitaaba baay'ee namatti tolu namootni dubbistan argitaniirtan jedhee yaada. Gama biraatiin immoo inni kana qofaa miti hojiiwwan aartii garaagaraa keessatti hirmaata. Sooshaal miidiyaawwan garaagaraa fayyadama. Fakkeenya amma hanga dhiyoo kana immoo gara tiiktokaatiin foolooweriin isaa bareeda deemaa jira. Deebi immoo taalentii addaa wayii qabatee dhufee jira. Sirbootaa fi yeedaloowwan namoota gara barreeffamaatiin dhufee haala addaatiin eenyu godhaa jirta. Isarratti akkamitti gara si dhufuu dandeesse kasiin jechuu barbaadu. Ayyee ulfaadhu noormaalii tiiktookii hin eegala jedhee yaadeen beeku. Garuu immoo hawaasni keenya irra caalaan isaa taalentii isaa tiiktookiidhaan beeksifataa jira. Akkuma beekamu yuutuubii taphaan ala godhanii jiru. Gara tiiktookiitti dhufanii namoonni baay'een taalentii isaanii garasiin beeksifatanii achi keessa immoo qocamanii gara aartiitti namoonni makamaa jiran jiru. Gatii salphaadhaan gatii guddaa odoo hin baasin gatii salphaadhaan aartii yookiin taalentii ofii beeksifachuun kun jira. Waan kana immoo anillee maafitti makamee waan kana maaf hawaasa koofaana maaf booharaatuma maaf waliin barsiifne waan jedhurraan eegalee barreeffama harkaa sana kan hin eegale yeedaloo fi walaloowwani artistoota sirboonni haaronni yeroo eegalani harkuma kootiinin handiraayitiingin jechuudha. Harkuma kootiinin barreessaa. Tokkoffaa immoo walaloo dhama walaloo sanii hawaasa beeksisuu fi waan sana eegalee lammaffaa immoo artistoota jajjabeessuudhaaf hamilee itti horuudhaaf jechuudha. Sadaffaa immoo hawaasni walaloowwanii akkamitti hubataa. Hawaasni keenya yeroo baay'ee yeedaloo malee walaloo irraa dhimma hin qabu. Hin beekanillee kilaasikaalima faana utaaloon kun jira. Wanni kun ta'uu hin qabu. Akkamitti immoo hawaasni kun walaloo irraa waa barataa. Ergaa wanna sanaa haala salphaadhaan hawaasni akkamitti hubataa. Achumaan immoo mooraaliin artistoota immoo akkamitti jajjabaata waan jedhurraa kireetivitii sana fidee kireetivitiin sunillee immoo akkuma beekamu tiiktookiin waan wal fakkaataa hodala deemu promootii godha. Achumarraa ka'ee promoot gaafa miidiyaan godhaa dhufu anillee achumaan artistoota hamileessaa ofiillee immoo hamileessaa naa kennaniin hamilaayaa waan sana sababa sanaafin eegalee aartii jajjabeessuuf jechuu walumaa galatti. Galatoomii viyuu isaallee argine irraa gama akka deemaa jiru anillee waan arge. Isa kana dalaguun koo maaliin na gargaaree jira jettee yaaddame? Isa kana dalaguun kan koo wanti inni na gargaareeni tokkoffaa immoo artistoota hamileessee namoonni baay'een itti gammadaniiru. Hawaasnis itti gammadeera. Aartii keessatti immoo seenaaleen jiru seenaa irraa barataara hawaasni. Yeedaloo faana qofa ol utaalanii gad deebi'uu osoo hin taane seenaa irraa barataara. Walaloon baay'een
walaloo tokko gaafa ilaaltu kitaabuma mataan isaayyuu kitaaba lama sadii ka ta'utu wanna tokko inni sirba tokko irratti dhumata. Isa san immoo hawaasni seenaa irraa barataa jira. Hawaasas fayyadee ofii koos gammachuutti argachaa jira. Kanaaf wanna sana dhiibeetti deemeef jechuudha. Okay. Hayyee galatoomii maaliif gaafannu nu deebifteerta itti aansuudhaan nimuunaan akkamii haala jireenya hawaasummaa waliin akkam maal fakkaata haala jireenya keemii maal irra jira? Ayyee nimuunaa jechuun nama addaas miti nama sooshaabiliidha. Hawaasa faana walii galee jiraachuu nama danda'udha. Isa afaan Ingiliffaan flexible jedhan sana jechuun jira mire amaloonni namoota gosatu jira. Hunduma danda'ee flexible ta'ee sadarkama hawaasni jirutti hawaasa faana nama jiraachuu danda'udha. Standardiin jireenya isaallee waan hawaasa irraa adda ta'e miti. Akkuma hawaasa Oromoo kamittuu hawaasuma fakkaatee nama jiraatudha. Kaan immoo jirtii miree iccitiin tokko jireenyi mana dhuunfaa jirti. Isa kana kan ibsu nan dirqamsiiftu jedheen abdadha. Mana qaqqabee jira waan qabe. Isa immoo jireenya mana dhuunfaan illee na dirqamsiifta jedheen yaadu. Sooshaabiliidha. Namaan walii galuu danda'a. Nama kolfee taphatudha. Kanuma jechuuf. Okay, nimoon gara gaafii kiyya itti aanutti hojjee fuuteertaa jaalalaan akkami wanta jaalala addunyaa jaalalaa kanarraa akkami jaalalli si boochisee beekaa? Asumaan gaafiin kun ana qofaaf hin ta'u. Gaafiin kun siif illee hin ta'a. Atillee asumaan deebisa. Maaliif jirti beektaa dhiirti tuni alatti hin bootu mana keessatti homa godhatte. Aguma shiroollee yoo taate xiqqoo akkoo quntannuma jirti. Tuni nooltu ka seenaa jaalalaa keessa wannuma jirudha. Waa madarfannaan tun isin dhabdu. Anillee dubartii bareedduu takka faarsuun kan koo nafa itti yaadda. Faarsuu qofaa miti. Faarsuu qofaa miti. Dhundhuma seenaas onni akkasiis jiraachuun dhabu. Ammatti garuu nimoonaan siingiliidha. Siingiliidha jechuudha nimuuna. Oh my God. Okay, dhageessanii dhaggeeffattoota keenya namoonni nimoonaa barbaadan asumaan namoonni beeksisan hojjetin akkasumatti irra darbi. Nimoonaan siingiliidha jedhama tanammoo qumannaa qabadha. Dhugaadha akkuma ati jette addunyaa jaalalaa namni kamiyyuu jaalalaa namni hin jaalanne hin jiru. Jaalalli uumaadha. Maaf na qabeen jettu guyyaa tokko qabamtee tokkorraa namni kamiyyuu tokkorraa qabamee baay'ee marfamuun yoo alatti illee gabbayee of gadhiisu. Akkuma ati jette mana keessa jilbiifachiisuun waan hin oolle kan namni kamiyyuu parsanaalii waan qabuuf jaalalli waan jiru na fakkaata. Asuma keessa osoo hin bahin dhimma jaalalaa keessa yeroo ammaa jaalalli ammaatii fi kan durii garaagarummaa fi wal fakkeenya isaa akkamitti ibsitame? Ayyee galatoomii jechuun dhimma ijoo kaastee asirratti yeroo ammaa jaalalli hin jiru jedhanii namoonni afaan guuttatanii ni dubbatu. Ani wanna sanatti namanu jaalalli ni jira. Haa ta'u garuu immoo namoonni jaalala bifa sirriidhaan qooda sirrii ta'een qooda jaalala madaaluun qooda namummaa madaaluun qooda sirrii ta'een namoonni jaalala keessummeessaa hin jirani irra baay'eensaa. Sababa kanarraa ka'ee namni baay'een yeroo ammaa jaalalli hin jiru jedhee hanga afaan guuttatee haasa'utti ga'eera. Haa ta'u isa sanaan immoo hin fudhu. Maaliif jira tarii namni fedhiinsaa wal fakkaatu wal gaxxamuu yookiin wal simachuu dhabuu danda'a. Waan sanarraa kan ka'e immoo jaalalli xiqqoo wal miliquu danda'a. Achirraa ka'ee namoonni waan akkasii jechuu danda'an. Inni durii immoo wanni adda godhu namoonni irra caalaa afaan baasanii waliin gaafatan. Miiraani jaalalli yoo san jiru miiraan jaalalli miiraan jiru immoo miirumaan gochaan jechuudha. Wanni ati gochaan gootu immoo
gochumaan waan ta'eef hiika mataa ofii qabaa fakkeessaa hin qabu jechuudha. Guulantaatti laattee guulantaatti laattee waan akkanaati waan akkasiitti onnati jettu hin jiru jechuudha. Sababa kanaaf guutumatti fiicheriitii qabatee jiru akkasumatti agarsiisa. Abbichaadhaaf qooda jaalalli qabu akkasumatti agarsiisa waan ta'eef dhugummaan isaa parsantii 98-97 achirra jira. Isa ammaa kana immoo hin beektu 50-50 illee ta'uu mala. 50-50 illee ta'uu mala achii gadis ta'uu mala. Haa ta'u immoo namoonni qooda jaalala isaanii ibsachuurra of keessatti jaalala sobaatu jira jedhanii shakkiidhaan of keessatti namoonni waan miidhamaniif otoon ibsatiin hafanii afaan qofaan hin jiru jedhanii murteessanii jechuudha. Lafa kaa'u. Garaagarummaan isaa isa kana jechuudha. Sirriidha akkuma jette anillee waan jaalalli warra hin jiru jedhurraa warra jedhu keessa osoo hin taane waan san waan mormu maaliif jennaan jaalalli hin jira ani immoo akkatti yaadu jaalalli hin jiru warra jedhanii jaalalli ni jira namni garuu hin jiru. Namni hin jiru jechuun namni guutumaan guututti hin jiru osoo hin taane namni jaalalatti amanii fudhatu haga namarraa parsantii 95 keessa 5% yoo ta'e dhugaa personaal wannuma waliin argaa jirru jaalala namni normaalii nama tokko jaalatee waliin namoota wajjin namoota garii kaboo'an argita waliin madaalu kompeeriin ta'u jettee yoo gara tokkoon nama san jaalatee tokko fakkeenyaan nama san jaaladhe yoo itti of kennee nama san waliin jiraachuuf ta'e achii na jalaalaaf gaafa ammoo asiin argite kooraa duudhaan hin tolle akkasuma fakkaate waati asiitti ijjattu gara siinsi jala nama kuffisuun tun illee nama jirti mucucaachuun tun nama jirti jalaa mucucaataa gara naggasii harkisaa gara tokko asumaan immoo waa tokkotti sii dabala akkuma ati jette wanni dhodhokataan wanni waa dhodhosu kun numa jira haa ta'u immoo wanni taa'ame maal akka ta'e beektaa irra caalaa gara sooshaal miidiyaa akka dhufu jaalaloota sobaati baay'een isaanii sababa kanaaf parsantiin guddaan booldi ta'ee mul'ata isa ilaalle isa immoo goda jiru isa immoo mana keessa jiru isa namoota dhuunfaa bira jiru isa citiidhaan jiru sana waan hin agarreef gara sooshaal miidiyaa waan hin dhufneef waanuma arginurraa kaanee waan tokko murteessuun jira jaji gochuun kun jira namoonni immoo addunyaa haqaa keessa jiranii afaan guutatanii dubbatu jaalalli jira jedhanii jechuudha. Namoonni immoo sooshaal miidiyaa irratti guyyaa guyyaatti waan sobaa addunyaa sobaa kireet godhanii keessa jiraatanii hin jiru siin jechuu danda'u. Kanaaf ayyee sirriidha galatoomii asumaan immoo qophiin keenya addaa kabajamtootaa fi galatamtoota hordoftoota keenya qophiin keenya kan hanga ammaa isin faana buunee dhufne an qopheessaan qophichaa Qaasim abbaa wante shooti wante shoo irratti immoo yeroo dhiyootti wantoota haala garaagaraa mijeeffannee bifa viidiyootiin wantoota garaagaraa qabannee dhufnaasumaan diraamaawwanis intarviiwwan garaagaraas isallee gara foddaa wante shootiin kallattiidhaan wallaalaa akka amma duuba walteennee wal himnu kanaa miti kallattiidhaan wallaalaa gaaf tokko qabeen dhufa. Angasiif immoo asuma sagalee dhuma kanaan dhaamsi isaallee isin bira haa ga'u isiniin jedha. Qophiin keenya kana fakkaataa maatii wante shoo hin taane subscribe gochuudhaan maatii wante shoo ta'uu hin dandeessanii asumaan nimoo qophii keenya hadhaa gara xumuraatti deemaa jirra wanti jechuu barbaaddu wanti dhaamtu carraasiif kenna. Ayyee ulfaadhaa maatiin wante shoo waan gaarii hojjetaa turtanii. Isa kana osoo hin dinqisiifatin hin darbu haa ta'u immoo qaqqabiinsi isin hawaasa biraa qaqqabuudhaa fi baay'eetti deemaa jirtu dhamaatiin keessan naa gala garuu immoo sirriitti gadi baatanii hawaasa kana tajaajiluu qabdanii wantoonni hanqinoonni adda addaallee yoo jiraate hawaasni ifaajee keessan kana ilaalee wantoota isin kana dura dalagaa jirtan ilaalee isin jajjabeessuu qaba. Namoonni istiidiyoo gugurdaa qaban wantoota qaban isin gargaaranii isinillee hawaasa keessan bifa quubsaa ta'een wantoota hojjettan hunda gara hawaasaa akka fiddan abdiin qaba. Wantoota baay'ee hojjettanii akka isin bira jiru beeka. Isa kana immoo gara hawaasaatti fiduudhaaf ifaajee gaafata. Waan kana immoo
namoota istiidiyoo qaban, namoota taalentii baay'ee qaban isaan akkasii sun akkasiin dubbisan abdii qabaa. Kanaaf jajjabaadhaa isiniin jedha. Hundumaafuu waan affeertaniif galatoomaa isiniin jecha horaa bulaa deebanaa isiniin jechuu barbaada hawaasa kennaan. Ayyee galatoomii asumaan immoo osoo hin xumurin wanta irra darbe tokkotu jira. Inni sunis maalidha? Bagageesse bara 2015 keessaa baane guyyaa tokko lama booda 2016tti ceena. Bagageesse illee jala bultii bara kana bagageesse carraa gaarii bara kana keessatti waan gaarii akka hojjettee wanta haarawaan akka dhuftu abdiin qaba. Asumaan haala bara kanaas akkamiin eegda bara kana maal jettee akkamiin simachuu barbaadda? Ulfaadha. Baroota gaafa jennu hawaasni keenya yeroo lama akkasi bara haarawaa kan argu. Tokko akka lakkoofsa Oromootaatti kabajata bara haarawaa, tokko immoo akka lakkoofsa Itoophiyaatti kabajatu. Haa ta'u immoo hawaasni isuma keessa jiraatu wanna jedha. Kanaaf lamaan isaayyuu waan inni nuun haga'u tokko geenne tokko immoo dhufuu jira. Barri haaromni kun bara milkii ta'a jedheen abdadha. Bara itti waan yaadnu hundatti qaqqabnu nuuf ta'a jedheen hawwaa. Waan jajjabaattu kanallee hawaasa keenyaaf haa laaffisu. Hawaasni keenyallee jiruu jajjabaattu kanarraa yeroo itti boqonnaatti fudhatu haa ta'u jedha. Bara itti aanu kuni. Kanaaf hawwima gaariidhaan bara moofaarraa gara bara haaraatti isinillee hawaasni kunillee baga ceetan jechuu barbaada. Yes, galatoomii tolee istiidiyoo keenyatti dhuftee argamtee yaada gaaffii si gaafanne hundanuu deebisuudhaaf galanni keenya ol aanaan simbiraa haa ga'u si haa qaqqabu illee barri bara jaalalaa kan milkii kan quufaa gabbina kan waan barbaadde hawwitee waan barbaaddetti gootee ittiin milkooftu siif haa ta'u siin jenna. Hanga yeroo biraa deebinee wal arginutti nagaan nuuf turaa. Ayyee isinillee ulfaadhaa. Ayyee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenyaa qophiin keenya har'aan imoonaa waliin goone kana fakkaata. Hanga dhuma qophii keenyaatti waan nu hordoftaniif galatoomaa asumaan immoo maatiiwwan teeshoo ta'uun dagatinaa subscribe like share gochuudhaan nu gargaaraa nu bira jiraadhaa. Yaada keessan nuuf qooda share nuuf godhaa isiniin jedha. Galatoomaa horaa bulaa deebanaa. Barri bara jaalalaa kan milkii kan waa hundaa isiniif haa ta'u. Galatoomaa. Asun jalan.